Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti akkaataa misooma kooriidarii milkeessuun danda'amu irratti jiraattota kutaa magaalichaa waliin mariin gaggeeffame. Iccitii guddinaa fi bareedina magaalaa tokkootiif diizaayinii eeganii hojjechuun cinaatti deeggarsii fi kutannoon hooggansa abbootii qabeenyaa dhaabbilee garaagaraa hayyoonni fi jiraattonni gumaacha olaanaa yoo taasisan ta'uu ragaaleen jiran ni mul'isu. Misoomni kooriidarii akka magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufettira. Bu'uuruma kanaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti akkaataa misooma kooriidarii milkeessuun danda'amu irratti kutaa hawaasa garaagaraa waliin mariin gaggeeffameera. Jiraattonni kutaa magaalaa Abbaa Gadaa marii kanarratti hirmaatan tokkos akka yaada kennaniif hojiilee misoomaa gurguddaa magaalicha keessatti hojjetamaa jiru jiraattota fayyadamoo taasisuusaa eeruun misooma kanaan dura akka kutaa magaalichaatti hojjetamaa ture keessatti dhaabbileen kanneen akka teelee, ibsaa fi bishaan waliin qindaa'anii hojjechuu irratti qaawwii gidduu isaanii waan jiruuf walitti dhiyaatanii hojjechuun wal deeggaruu qabu jedhan. Magaalaa kana keessatti wanti guddaan namni hubachuu qabu magaalaa keessa jiraattudha. Magaalaa keessa jiraattu keessatti namni kasitti dhufu yoo nageenya jiraate, yoo qulqullinni jiraate, yoo guddinni jiraatedha. Kanaafuu kanarratti hundi keenya iyyuu gahee keenya bahuudhaaf itti gaafatamummaa fudhannee baaneerra. Kanaafuu gara fuulduraatti nuti ogummaa qabnu, dandeettii qabnuun, maallaqa xiqqaate ta'u jenne qabnuun magaalaa kana guddisuudhaaf hirmaannaa akka goonu waadaa galleerra jechaadha. Kana malees waamicha misooma kooriidarii magaalaa keessa sochii bal'aa taasifamu keessatti sochii hirmaannaa abbootii qabeenyaa dhaabbilee garaagaraa fi jiraattonni qindoominaan cimanii hojjechuun magaalaa isaanii misoomsuu fi waan qabaniin deeggarsa barbaachisu taasisuuf fedhii guddaa qabaachuu ibsan. Kooriidariin mataa isaatiif hiikoo mataa isaa tokkoffaarratti magaalaan teenya magaalaa bareedduu, hawwattuu fi miidhagduu giddugala turizimii taasisuudhaaf pilaanii magaalattii dheeksisanii hojii kana galmaan ga'uu keessatti qooda fudhattoota wajjin kan mari'achaa jiru ta'uu isaati. Qooda fudhattoonnis abbootii qabeenyaa dabalate hirmaannaan kun itti fufuu danda'u qaba. Mariin kun marii murteessaadha. Waliigala irratti nutis keessatti hirmaannaa. Magaalaa teenyaa ga'oomitti caal jennee ilaalla kan jedhu hawaasa biraa baay'inaan kan calaqqisu ta'uusaa kan agarre ta'uusaati. Jiraachisaan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashoomaa akka jedhanitti uummata fedhii misoomaa yeroo gara yerootti dabalaa dhufe bu'uura taasifachuun misooma kooriidarii akka kutaa magaalichaatti hojjechuuf karoorfame. Kanaaf hirmaannaan abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee garaagaraa warshaaleen murteessaa ta'uu ibsuun milkaa'ina misooma kooriidarii kanaatiif diizaayinii halluu dibamu filachuu irraa jalqabee hojiitti galuun dura marii gaggeessuun gara misoomsuutti galuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Misoomni kooriidarii kun keessattiyyuu magaalaa keenyaaf kutaa magaalaa Abbaa Gadaatiif baay'ee murteessaa, baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas guddinni magaalaa keenyaa fi guddinni hawaasa keenyaa yeroodha gara yerootti dabalaati kan jiru. Fedhii hawaasni keenya qabu kan ammoo magaalaa fedhii hawaasaa wajjin wal madaalti uumuudhaaf hojjetamaa jira akka magaalaatti, akka kutaa magaalaa keenyatti sanidha jechaadha. Kutaan magaalaa keenya akkuma argitan giddugala magaalaati. Miidhaginni magaalaa baay'een isaanii kutaa magaalaa keenya keessatti yeroodha gara yerootti hojjetamaati kan jiran. Miidhaginna kana immoo karaa structural pilaanii magaalaa eeggateen yookiin immoo pilaanii qindaa'aa magaalaa eeggateen hojjetamuutu irra jiraata waan ta'eef kanaaf akka waliigalaatti barbaachisummaa isaa irratti waliigalleerra. Gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Makuraa Dinquu kallattii kennaniin akka jedhanitti bareedinaa fi guddina magaalaa keenyaatiif deeggarsii fi yaadni nuuf kennitan galtee taasifannee dhimmoota gaafii teelee, ibsaa fi bishaan waliin qindaa'anii misooma kooriidariitiif xiyyeeffannaa kennamee hojjechuun dhimma murteessaa ta'uu ibsan. Dhimma misooma kooriidaraa keenya irratti kan mari'anne hojii kanatti osoo hin galiin dura hubannoo uumuutu nutti jiraata. Uummanni waan hojjennu kana beekuutu irra jiraata. Haaluma kanaan magaalaa kana keessatti keessattuu immoo kutaa magaalaa Abbaa Gadaati irratti kutaan hawaasa adda addaa marii kana irratti akka argamu taasineerra. Yaanni immoo kutaa hawaasa adda addaa kanarraa dhufaa ture argitaniiti kan jirtani. Kan isaan kaasaa turan isin carra qabeessa. Magaalli keenya yeroon itti miidhagdu, magaalli keenya yeroo sadarkaan ishii ol ka'u amma waan ta'eef karaa kana hojii amma jalqabdan kana sadarkaa waltajjiititti kan kaastan kana gara lafaatitti jijjiiruutti sirra qabatamatti jijjiiruutti isinirra jiraata waan ta'eef carraan kun carraa nu darbuu hin qabne nu hundi keenyayyuu humna keenyaan deeggaruu qabna. Maallaqa nurraa barbaachisus gumaachuuf qophii akka ta'anitti kan nu kaasan waan ta'eef waltajjiin kun walitti qabnee gaafa laallu waltajjii milkaa'aa jennee fudhachuu hin dandeenya. Kennaa tajaajila dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa keessatti kennamu karaa qulqullinaa fi ariitiin hojjetamaa jiraachuu ibsuun kanneen abbootii qabeenyaa lafa investimentii fudhatanii hojii keessa hin galle dafanii hojii keessa galuun misooma kooriidariitiif qooda isaanii bahuu akka qaban dhaaman.